Egaa ammas qara jaalaletti aansinee qophii aadaati. Qophii aadaa taraa tanaa keessatti jechoota Oromoonni bakka biraa fayyadaman. Kayookaa bakka biratti hiikaa hin qabne yookaan immoo hiikaa faallaa sanii qabaatu. Kanarraa ifaa soine. Akam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun qophii aadaati. Qophii aadaatiin Oromoon aadaa bal'oo qaba. Akkuma beekamu aadaa loqoda akkasuma lafas bal'aa qaba Oromoon. Kanaafuu Oromoon tokko ta'ullee aadaan naannawatti adda adda qaba. Akkasuma loqonni Oromoo naannawaa tokko jiraatu naannawaa biratti garaagarummaa xiqqaa tokkollee ta'uu qabaachuu danda'a. Kanaafuu arrantana kan irratti xiyyeeffannu aadaa Oromoo keessaa waa'ee loqodaati. Oromoon akka qubsuma isaatiin lookeshin yookaan teessuma bakka adda addaa qabuun loqonni isaanillee yeroo itti garaagarummaa qabaatu mul'ata. Tole arrantana loqonni tokko tokko kan nuti beeknu jiraachuu danda'a. Naannawaa tokkotti maal akka jedhamuu fi bakka biratti ammoo maal akka jedhamu kan waliin ilaallu ta'a. Loqoda nuti beeknu ammoo naannawaa nuti fakkeenyaaf beeknutti loqonni yoo gosa tokko kan tokko dubbannu taate isin biratti maal jedhama ka jiru nu wajjin sirriitti hordofaati waan isin biratti jedhamu immoo koomentii jalatti nu barreessaa isin jenna. Loqonni bakka lamatti qoodama. Bakka lamatti kan qoodamu tokko loqoda jechuun jechi tokko wayii nu biratti hiikaa biraa kan kennu yoo ta'e jedhee naannoo biraatti immoo hiikaa biraa kenna. Ammoos immoo jechuma naannoon tokko qofittiin afaanuma Oromoo ta'e naannoon tokko qofittiin itti fayyadamu jira. Naannoo biraa immoo kan hin jirre jira. Kana nu biratti fakkeenya yoo naannoo Jimmaa ta'e jedhee isaan sadan Harargeedha. Wanti Jimmaan keessatti dubbatamu Harargee biratti immoo hiika biraa kennu ta'uu danda'a waan ta'eef namoonni kutaa adda addaa jirtanu wanti nuti asirraa dubbannu kun isin biratti hiika akkamii qaba kan jedhu koomentii jalattis nu kennuu dandeessu. Keessattuu yeroo takka jecha naannawaa tokkotti waanuma normaal bakka biraa gaafa deemtu sabuu baatee agarta. Jecha sabuu baatee agarta. Wanni kun Oromoon bal'ina Oromoo agarsiisa. Oromoon baay'achuurraa naannoo garaagaraa jiraachuurraa addaan fageenya karaa adda addaa jiraachuurraa loqonni isaa hanga sadarkaa wanni bakka tokkotti normaalaa yoo jettillee homaa hiikuma biraa qabu bakka biraa gaafa dhiittee jecha safuu ta'ee fa'aa mul'ata. Namni guddaan akkamii kana jaajettee hanga itti qaamatutti. Sababa hiikaan loqodaa hiikaan jechoota hiika garaagaraa kennuuti nama fakkeenya Harargeeniif Jimmaanii darasaan kun wal keessa deemaniiti walitti dhufu beektaa. Darasaatu yoo Jimmaadhaa kee Harargee dhaqee qariyaa kan jedhamu jira akka naannoo keenyaatti namni tokko darasaa sana fudhatee garaa sifatee of bira teessisamte waan akkanaati yaa. Darasaan kun mana Harargee dhaqeetu nyaanni dhiyaateef. Gaafa nyaanni dhiyaateef jedhu nyaata kana quufee ammus nyaadhu jedhanii nyaatatti dabalaniif hambadaan nyaadhu jedhanii. Haiboo nyaata kiyya keessa quuftee maaltu bataa jira? Nyaata nyaadhu yaani itti dabaluu jennaani laala kunuu badaadha. Badaadha nyaata kiyyaan badaa jettee ani ilma kiyya jee waan manatti galcheefi yaani sadarkaa namni waloon achii kaanii yeroo deemanii hanga namni masgiidatti nama waliin qabanii ganda guutuu yaabanii afaan akka loqoda Jimmatti akkana jechuun akkasitti hanga walgahii teessanii ibsan takkatti garaagarummaa akkanaa qaba namni wal dhabsiisu. Sabana durii fa'aa namoonni sooshaal miidiyaan fayyadaman barumsa wal keessan deeman loqonni akkuma naannaa ganduma tokkootitti malee bakka birarraa karaa bakka takkaa yoo dhufe nama sana akka ajaa'ibaa takkatti ilaallan nuti fa'aa nama Harargee namoonni biyya birarraa gisee dhufe hattaa uffannaa isaanii haa ta'u loqoda isaanii haa ta'u hangas takka hundatti hangam beeyne turre osoo sooshaal miidiyaa irratti akkatti namni amma wal hubannaa jechoota isaa gisee nu haasa'u waan isii boonni nu baddaa namoonni hedduunis ni hubatan akkasuma naannolee biratti kan nuti immoo akka normaala akkuma biraan kaase normaala fayyadamnu safuufaa jira. Kanaan kan wal qabatu boodana jalaa badheedheetanii kitaaba mana barumsaa irratti amma afaan Oromootiin fa'aa jira. Shaakala dubbisa duraa kan jedhamu jira. Shaakala jechuun akka guutuu Oromootti yaaluu yookaan hojjechuu waan akkasiiti. Nu biratti garuu hiika biraa qaba. Hiikni sun safuudha. Nuti barsiisaa. Haasoma keessatti illee wanti namni wallabu ni jira. Amma hanga sun illee rakkoon jirtu garuu afaan waaltee gite jaanii afaan Oromoo waaltee yeroo jaan kana afaan
Oromoo tanaa bakka isaan Oromoon bal'oodha. Guutuu silaa waalteffamee jiddu gala ta'e osoo barreeffamee gaariidha. Keessattuu amma loqoda namichi haa ta'u addaan baasuu ni danda'ama nama tokko. Naannoo isaa kan Jimmaa dhufee namni Hombaalee kuni Arsii kuni Harargee Wallagga akkas jettee kuni Shawaadhaa akkas Gujii jettee hunda Walloo kanaana jettee nama addaan baasuudhaaf barama. Namni salaamtummaa fi waan lamaa sadii ogaanii dubbatee addaan baafatta. Kuni garaagarummaa yoo fakkaatillee bareedina keenya hangam tokko Oromoon akka bal'oo taatee fi afaan ammoo tokko ta'uu isaa agarsiisa. Egaa akkuma mata duree irratti kaasne amma akka naannoo keenyaatti jechi isin biran jirre tokko jira. Jechi sun maali? Taatiyoo beektaa? Taatiyoon beektaa? Taateewwan ni beekna. Taatiyoo maali? Nan taatiyaa'e namni tokko amma nan taatiyaa'e gaafa jedhu mee akkuma tilmaamaatti maal jechuu barbaade? Nan taatiyaa'e har'a. Taa'uun fedha na teessisa. Daadarkaawee yookaan. Daadarkaawee. Daadarkaawee maali? Nin daadarkaawee jechuun qaama yeroo nashaatan qabu daadarkaawee jechuun nin dadhabee caccabina qaama nashaatan hurraawee bakka nashaata nan taatiyaara na dadhabsiisaara. Artisti Dr. Ali Birraa Birraa Mutaagurii kan jira yaada keetiin shororkaawee hangam takkan daadarkaawee yaada keetiin hangam takkan dadhabee agarsiisa. Amma isumaati amma reefu jechaa jirtu kana nuti maal jenne beektaa? Reefuun kun waan xiqqoo dura dubbatame. Isaati reefu jettu kana waan amma jee kana yookaan amma uumatan malee jecha reefu jiru nuti fayyadamuudhaaf saata akka dura lama dura ta'uu qabee reefu ta'uudhaaf. Reefu tana dastuun buna danfistee waan xiqqoo si bubbuleechudha. Amma dura mudannoo reefuun dhufee jenna reefu yoo dhufte maal aan bilbiliin hin jaanii Reefan dhufe maaliif reefu dhufe saawwan jirtame no reefu man dhufe shoo amma bullaan immoo kaleette taatiyoo jechuun hiikkaan isaa waan amma kennite yookaan gaflaa ammoos yeelloo beektaa? Yeelloo naannoo keenyatti hin fayyadamnu garuu saalni saalfanna yaani saalfachuu jechuudha. Qaanyi nin qaanfadhe jechuudha. Garuu Jimmaa qofatti fayyadama amma nan yeellee kan jedhu kana yaa. Yeelleen fayyadamu. Yeelloon qabdu. Yeelleen. Cayyoon baay'ee yeellaati. Anna yeellee. Jechuun yeelloo juu nu biratti hawaan itti fayyadamnuuf jiru ni jira afaaluma birattu. Hin jiru hin dhageenya. Nu biratti wanta nyaatamu yookaan biddeenaan nyaannu jechuudha. Buusaa jennaan isin bira maal jaamu? Buusaa biddeenaan waan nyaatamu moo? Ittoo moo? Shiroo haa ta'u waan fedhaa ta'u. Walumaa gala ittoo jedhama nu biratti. Walii galatti. Bakkee hedduutti akkati garuu. Amma hedduu biratti ittoo jaama yaa. Okay nu biratti buusaan immoo riqicha. Riqicha amma galaanni tokko jira miti. Riqicha dildila isa guddaa osoo hin taane amma boo'iin wanti xixiqqoon jira galaanni xixiqqoon kan namni gamaa gamanatti itti intinaa ta'u sanarra dildilli godhamu buusaa jedhama nu biratti. Waan ati miileera nyaata nuti miileera nyaanna. Okay nuti amma akka loqoda argetti waraabessuma jennee yaamna. Simbiratto. Oromoo guutuu bira waraabessa. Waraabessi akka guutuu Oromootti nu biratti garuu majaa. Majaan garuu simbiratti hiikkaa biraa qaba. Garuu waan kana ati shuriidha. Yeah, I'm sure. Akka Jimmaatti majaadhuma bakka. Nuti majaa nuti yaanee horiitti teessinu beekna. Majaa yuuse. Majaan loowwan abbaa baluu nyaatee dha. Ati majaan waan akka bosona wayii gaara. Egaa bosona gaara sodaachisaa fa'aa jechuudha. Bosona namni baay'inaan. Walitti dhiyaatee jiru waan kana. Gaara galaamii waraabessi. Yaa waraabessi koo baay'ee waan hawaasni sodaatu waan ta'eef. Yoo amma caaltu yoo biraan eessaa dhufte nan jaan ala kanaan ture yookaan immoo dirreen deemee dhufee hin jaan isin bira immoo. Nu biratti kunis jira garuu. Alan deemee dhufeerra bakkeen ture bakkeen deddeemee dhufeen nuti. Yaa mudannoo tokko qabna beektaa ala turree anaa fi hiriyoota kiyya manatti ol galle ogguu gallu namni tokko nu keessaa hiriyaan teenya takka Jimmaa namni mana jiru eessaa dhuftan nuun jennaan ala deemnee dhufnee jenneen isiin immoo nama itti gaafatamummaa isii qabu saniin bakkeen dhufee jetteeni inni immoo bakkee waan ta'een beeku maal inni bakkeen hanga wallolanitti bakkeen dhufe numa ittiin. Waan marqaan godhatan naannawa keenyatti muka absiitaa yookaan immoo kokorsaa jennee fayyadamna isin biratti hoo.
Kokorsa laan arran dhagaye. Kokorsaan nu biratti boqqolloo baay'ee gogee. Gogee namni akka asheetaatti waaddatu jira miti. Waaddatee kee akka asheetaan ta'uuf kokorsaadhuma nyaata. Baay'ee waan jabaa ta'u kokorsaan akkasi. Boojjoo jedhama nu biratti. Nuti boqqolloo gogoydeen. Wanti marqaadhaan akkas marqamuu fi wanti ittoodhaan buusaa jechuudha. Buusaadhaan godhamu. Boojitoo. Boojjoo jedhama walumaa galatti boojjoo. Boojitoon ittiin kennan nama biratti. Boojjoo. Mattoo nyaatatti hin beeku. Maal taanan boojitoodhaan akkas taate. Marqaan nyaatan isin? Marqaan dubbii keenya irratti akka jimmaatti nyaata aadaa keenya isa jalqabaati bara. Akka Arsii Oromoo naannoo hunda tokkotti amma keessumaa marqaan ilmaa Oromoo bira dabre akka Afrikaatti marqaan hedduu nyaata. Amma Gurraachonni guutuun Keeniyaa biyyoota akka Tanzaaniyaa, Naayijeeriyaa. Enuma isaan faan tolchanii nyaatanii akka foon fa'aatii dalaganii suugoo foonii. Hedduu nyaanni aadaa isaaniitii fi ilmaa akka lookaalii qofa osoo hin taane akka addunyaatti wantoota garaagaraa tolchanii malee marqaan akka Afrikaa tana biyyoota irra hedduu Afrikaa keessa marqaan akka nyaata aadaa isaanii akkasitti ilaalama. Bakulee ni beektaa? Bakuleen ilmoo waan ta'e Bakulee yookaan immoo maxaaxis. Si lafa jala yaatu sukkaarri ni chisana? Mixaaxishii moo maal? Akkasis hin jedhama gara caalu amma fakkeenya dinnicha sukkaaraa amma sukkaarri dinnicha afaan Oromoo afaan Amaaraatiin jedhamu. Sukkaarri dinnicha. Nu birattis bixaaxishii jedhama gara caalu. Wanti minaanitti kuufamu. Minaanitti godhamu jechuudha. Boqqolloo isaa ta'u xaafii isaa ta'u minaan adda addaa haa ta'u maal jedhamu? Taguuga. Gootaraamu. Gootaraan akka Oromootti. Amaareenyaadha. Gootaraan afaan Amaaraatti fakkaata. Maalitti godhamu? Amma taguugaa kan jettu sun akka naannoo keessanitti taguugaa nu biratti gombisaa jedhama. Gombisaa? Taguugaan amma gombisaa jedhama. Gombisaan ni jiraata argeessa. Guddisanii riiqa ni beekama. Riiqa nan beeka. Gobiinsarraayi namni beeku dhahee tolche. Zambeela akka wantoonni garaagaraa jalaan ta'anii wanti hin goone faltiidhaan itti dibanii akka midhaan kanatti riqqabatu godhan. Inni suni taguuga yaamaa yookaan riiqallee ni jedhani. Bareedduu jechuun bareedduudha akkuma Oromootti garuu nu biratti kan baay'ee bareeddu shallaayii jenna. Shallaayii kana. Shallaayii. Shalluu jirta siifan cobee dhume kasoo giddaadha. Aboo garuu shallaayiin kun amma bareedinaa waan kana. Arraba fakkaata. Shallaayii kana gaafa qanansiisnu shalluu jenna. Amma Laakun arraba biratti. Nyaata boqqolloo fi wantoota garaagaraa irraa hojjetamu ashongorrii fi wantoota ashongorrii beektaa? Otongorreedha mana biratti. Yookaan fondorraa. Fondorraa. Fondorraa? Otongorree sun fondorraa jedhama. Fondorraa. Haybooti fondorraa yoo namni gowwaa jechuun fakkaatu. So wantoota akkasirraa nyaata qophaa'u shummoo waan jedhamu jira. Amma fakkeenya boqqolloo jiraafaa cabsitee distii keessa buuftee nu biratti mulluu jedhama walumaa galatti wanni akka kana wanti danfifamu mulluu jedhama yookaan danfisaa. Yoo fakkeenyaaf namni yeroo du'e qabrii deemanii gadi galan shummoo kana keenya mulluu kennaa jedhama walumaa gala shummoon kun mulluudha jechuudha nu biratti danfisaa yookaan. Hamataa hojii keessa kaanis moo? Hundinuu wanti falfalamee bishaan keessatti buufamee takka jagii irraa wanti boqqolloo sun feddegii boqqolloo asheetaa jechuudha. Xiqqoo goggoydha asheetan taane ibiddatti waaduun taane jechuudha shukkuumtee ibiddatti boqqolloo maali boloqqee itti naqxee itti gootee waliin affeelanii jagii jaamti. Tuun ammoo okkoteedha.
Asheeta Jagii ittiin jettan kana naannoo makeetan ganduma keetan jira malee. Amma kan hunda keenya keessa jiru amma utaalloo jechuun isin biratti maali? haada lamaa walii qabdee ijoollee. Haada gubbirraan utaala. Namni lama qabee fi tokko idduutti utaala. Isa afaan Amaaraatti fayyadamna nuti. Maal inni? Wazaa. Kun hin jiru. Amma utaalloon na qabee yoo isiin jedhee namni tokko qufaan na qabeera jechuudha. Qofaa miti namni ogaa utaalloo jechuun I think dhukkubama yeroo san dhukkubsan sanii diimfoo fayyaanii yookaan diifoo. Sabbixoon hoo beektu sabbixoon maali isin biratti? Mukatti waan sabbitoon. Sabbixoo ayyee namni gaafa dhukkubsate gaafa da'e da'uu jechuun isin biratti dhaluudha miti. Waan namni tokko si gaafachuu dhufu amma ciifteetta dhukkubsatteetta. Wanta fudhadhee dhufu kun wanta itti fayyadamtu nyaatas haa ta'u waan dhuganus haa ta'u sabbixoo jedhama nu biratti. Maali kannaan qabattee mana sandeetu. Kennaa miti kennaa osoo hin taane nyaata atama dhukkubsattee dhiisaa namaan gaafatu wanta itti bitattee dhaqxu suni sabbixoo jedhama sabbixoo dhukkubsata. Nu biratti lakkee waama qabattee. Waama qabattee maangoo yoo qabattee dheeyitee maan dhugan yoo ta'e waa harkadha qabatanii dhaqu. Sabbixoo xiqqoo siinsii fidee gaalaa jedhamtee mata duree kaa'amtee. Hayyee balballi kun maal jedhama isin biratti? Balbaluma. Ulaa. Akkuma Oromootti ulaa ta'uu danda'a. Nu biratti gambalaa jedhama. Gambalaa? Afaan addaa osoo jirtaa jaante. Bakka akkana jechuun. Warra jimmaa dhugumaa ta'uu jira. Soonni kun sirrii ta'u wallaahi. Koomiti jala bareedaa wallaahi. Akkuma dhugaa ta'uu jira. Dhugaadha. Gambalaa gaditti qabeedhama nu biratti. Barnuti amma akkana jechuun yoo jimma loqoda kee asli yaani amma ati Inni kun seeranii naasa'u bara. Jeneraashina ammaa osoo hin taane. Amma yeroo namoota jimmaa wajjiniin dubbadhu kanuma jimmaa qulqulluudhuma sanaan dubbadhu. Akkana jechuun nuti hogguus bira dhufne yookaan isaan bira deeyne waan takka godhuudhaaf nu turjumaanuu qaban jechuu bara. Hangasis walirraan faffagaatu jechoota tokko malee baay'ee walirraan faffagaatu. Waan dheedhii tokko maal jettu? Dheedhiidhuma. Jiraan bilchaan. Jiraadhama. Dheedhiidha ganaan bilchaan dhuma. Nu biratti gaccoo jedhama. Gaccoo? Gaccoo. Gaccoo jechuun gac godhii lamaan nu biratti. Gacuree inni yaangaruu qancaraa jechuudha. Yaabate gacuree jechuun. Dheedhii gaccoo jedhama. Mana jaarrattee dhoqqeedhaanis haa ta'u simmintoodhaanis haa ta'u wanta ittiin mana sana ittiin kabdu maali? Kabdu maragaa. Kabdu jettee maali kabdu? Mana sana kabu jechuun duuchuu jechuudha. Maragaa. Nuti maragaa malee hin qabnu. Walumaa galatti Dhoobuudha malee Oromiyaan akkasitti. Dhoobuu jedhama. Biratti dhoobuun sun dubboo jedhama. Nuti mana dhoobaa jirra jaan. Amma dubboo jedhama. Amma sin biratti gidaara jettu miti sin. Gidaara walumaa galatti. Gitaara yookaan dhaaballee. Dhaaba manaa biratti dubboo manaa jedhama. Dubboo. Ma jecha gashaantii yoo takka argatanii. Gashaantii. Sirbaa Alishabboo keessatti gashaantii ollaa jaaladhee ganama galgalaa rakkadhee. Yoo rakkatan malee ollaan qalbisanii wallee jettu keessatti gashaantii. Maal jechuudha hin dhageenye nuti. Gashaantii. Gashaantii anuun beeku. Gashaantii jechuun nama tiineejara intala umriin isii 14 hanga 15 16 akkanaa jirtu jettuun jirti mee? Tiineejara jaan kana afaan Ingiliffaatiin. Xobbee jechuudha. Nama jidduu sana jiru. Kichuu. Yaa nama wakkatii tan gartee san gashaantii jaanan akkasuma loqonni baay'ee ta'u naannoo fagoo osoo hin ta'in hararguma keessa ta'u naannoo tokkotti kan beekamu tokko amma gara mul'ataa kan yoo deemne heeluu jechuun arguudha sirba Khadiraa ta'e keessatti jechi afaan Oromoo yookaan loqonni afaan Oromoo bal'ina Oromoo irraa kan ka'e jechi naannoo tokkotti beekamu nuti amma waanuma beenu naannoo keenya jiru qofa dubbanne malee naannoo biratti hedduu hiikaa garaagaraati qaba. Nu biratti waan nuti beeknuu fi waan dhageenye hanga ammaa kaafne kan isin biratti hoo jechuun hanga ammaa nuti jechaa jirru kuni isin biratti hiikaa akkam qaba yookaan ni jira. Waan jiru koomenti jalatti nu barreessaatiin jenna. Qophiin keenya aadaa akka hedduu tokko ittiin bashannansiisee fi waan amma nuti dubbanne kanarraa waan naannoo keessan hin jirre nu bira akka argattan akkasuma waan duraan beektan illee yoo ta'u taate akka yaadattan shakkii takka illee qabnu qophii biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan nu tura.